kabajamtuu daawwattoota keenya akkam jirtan nagaa fayyaadha. Waan guddoo miti waan xiqqoo tokkaan isiniif qabadhee dhufee wanni kun anaaf anaatu waan danda'utu waan xiqqoodha malee wanni silaa godhuu qaban waan guddoodha. Kitaaba seenaa kana ni agartanii mata duree isaa ni agartanii kitaabni kun kitaaba asoosamaati. Raammisoo jira raammisoo malee hursoo jira raammisootti aansee kitaabni kun kitaaba abbaa urjiiti. Abbaa urjii jechuun Abdurashiidii abbaa urjii abbaa boonaati. Nama jabaa kitaabota inni barreessee asirraa arguu dandeessan kitaaba kana hundaa jira. Kitaaba asoosamaa addaati. Kitaabni kun abbaa urjii jechuun nama gartee baroota dheeraa dura barumsa eegalee afaan Ingiliziin barachuu eegalee qubee saabaa fideelaas baratee afaan Oromoo gartee warra gumaacha guddaa afaan Oromoo keessatti godhee barruu afaan Oromoo keessatti tokko barruu keessatti gumaachisaa hangana jedhamu miti. Kitaabni kun hursoo jedha. Kanatti aansee kanaatu itti fufa. Kana malee kitaabni isaa kabiraa qeerroo hajuu jira. Asirraa akka arguu dandeessanitti hursootti aansee sheekoo hundaa jira. Kitaabni isaa mijuu jira. Kitaabni isaa qeerroo jira. Kitaabni isaa kitaaba addaa kitaaba hundarraa addaa. Kitaaba kana yoo agartan kitaabni kun mijuu ja'a. Kitaabni kun kitaaba akka biraa kitaaba gartee asoosamaa fi seenaa waan biraa osoo hin ta'in kitaaba asirratti agartanii furaa jechoota afaan Oromoo ja'a. Kuusaa furaa jechoota afaan Oromoo ja'a. Jechoota afaan Oromoo lakkoofsa isaaniitiin akkaan guddaa hiika jechoota afaan Oromoo kana agartee afaan Oromoo afaan Oromootiin jechoota hiikee kan nu dhiyeessu kitaaba addaati. Kitaabni kun kitaaba abbaa urjiiti. Amata hedduu irra fudhateeti abbaan urjii irra deddeebi'ee kun ammaan tana maxxansa lamadaati. Bareecha kitaaba kan nu barreesse waan kitaaba kana keessa jiru yoo argattan jechoota itti fayyadamtan jechoonni gartee fayyadamnu kun hundinuu afaan keenya keessatti gumaacha ajaa'ibaa qaba. Hogguu gartee namoonni waa barreessu namoonni waa dubbisu waa barreessu hoggaa waa barreessu hiika jechoota gartee akka jechuunis dura waliin dhoowwine akkas dura waliin fakkanne hiika jechoota mijuu keessa ilaallattee fayyadamtaa jechuudha. Kitaaba addaati. Abbaa urjiitiin hedduu galtoo mijaa'anii. Kana malees kitaabni isaa sochii afran qalloo hajuullee jira. Tokkicha hajuu jira. Tokkicha hajuu rabbi raamataa godhuu fi kitaaba gartee gameessa weellistoota hangafa artistoota artist Ali Birraadhaaf barreeffamee abbaa urjiitiin kitaaba addaati. Tokkicha hajuu kitaaba abbaa urjiiti. Kitaaba kana hunda argachuu barbaannan abbaa urjii qunnamtanii abbaa urjii biyya Kanaadaa jiraata. Kitaaba kana argachuu biyya keessatti warri feetanillee haala itti mijaa'ee gartee biyya keessatti akkaataa itti maxxanfamee argattan abbaa urjii haala mijeessu jira yoo rabbiin taate abbaa urjiitiin asumaaniin hedduu walatoo mijaa'anii kitaaba isaa bakka agartan hundattuu kitaaba isaa barbaaddanii bitattanii akka dubbistanii isin jaa. Abbaa urjii nama jajjabeeffamuu qabu nama addaati nama biizinesmaanii nama gartee durarraa nama bayyadate nama keenya keessaa hedduu galatooma isin jaa galatooma.